afaan qawweerraa aangoon argamu hin jiru. Ameerikaan akkasitti hin bilisoomne. Fakkeenyaaf yaa'ii dura qorannaa geggeessineen gara nama 16,000 ta'an keessa calaluudhaaf yaaliin godhamee jira. Akkasumas bakka lamatti hojjetan karaa tokkoon wajjiniin hojjetan karaa biraa immoo diinaa wajjiniin hojjetan yoo jiraate ummatatti saaxillee hojimaata keenya giddu galeessa godhannee keessoo keenya kan qulqulleessinu isarra kan darbu ta'e immoo seeraaf dhiyeessinee. Oduu teenyaa jalqabaatiin waldhibdee paartii badhaadhinaa Oromiyaa keessatti dhalateen yoo xiqqaate miseensonni paartichaa 16,000 ol miseensummaarraa kaafamanii hedduun isaanii hidhaatti guuramuuf akka jiran paartiin badhaadhinaa beeksise. Gama biraatiin paartiin badhaadhinaa jaalmarroon akka faranjii tahuu qaba jechuun waamicha dhiyeesse. Waldhibdee paartii badhaadhinaa keessatti dhalatee fi paartiin badhaadhinaa gama biraatiin jaalmarroodhaaf waamicha godhe bal'inaan isin biraan geenya. Oduu teenyaa biraatiin Ministeerri Muummee Abiyyi turtii 7 hin caalle keessatti yeroo lammaffaatiif naannoo Tigraayitti ammas qaamonni waraana barbaadan jiru jechuun sodaa qaban barreessan. Bulchaan Itoophiyaa gurraandhala 11 guyyaa wayyaanee ilaalchisuun ergaa dabarsaniin sodaa isaanii tarreessan. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Masriin xayyaara waraanaa Chaayinaa sadarkaa olaanaa qabu bituun Itoophiyaa sodaachisuufi jedhame. Waggoota 14 dhimma laga Abbayyaa irratti waldhabaa kan jiran Masrii fi Itoophiyaan yeroo dhiyoo as hidhi haaromsaa xumura irra gahuu hordofee dhibdeen jara lamaanii dabaleera. Dabaluu dhibdee kanaa ilaalchisee Masriin meeshaa waraanaa gurguddaa xayyaarota dabalatee bituu irratti argamti. Bal'inaan gabaasa arganne isin biraan geenya. Oduu teenyaa xumuraaf biyya alaatiin Torontootti xiyyaarri kufee of gubbaan garagaluus imaltoonni lubbuudhaan ooluun dhagame. Balaa xiyyaaraa Torontootti mudate namoonni hedduun miidhamaniiru. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattootaaf oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Aga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin waldhibdee paartii badhaadhinaa Oromiyaa keessatti dhalateen yoo xiqqaate miseensonni paartichaa 16,000 ol miseensummaarraa kaafamanii hedduun isaanii hidhaatti guuramuudhaaf akka jiran paartiin badhaadhinaa beeksise. Gama biraatiin paartiin badhaadhinaa jaalmarroon akka faranjii tahuu qaba jechuun waamicha dhiyeesse. Waggoottan 7 darbee Oromiyaa qe'ee waraanaa kan goote badhaadhinni amma ofiif waldhibdee hamaa keessa seenuu paartichi mirkaneesseera. Waldhibdee keessoo paartii badhaadhinaatti uumamee fi waraana Oromiyaa keessa jiru ilaalchisee paartiin badhaadhinaa damee Oromiyaa ibsa laateera. Paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatti itti gaafatamaa siyaasaa fi ijaarsa dandeettii kan ta'an obbo Namarraa Bulii dhimmicha ilaalchisuun ibsa bal'aa kennan. Obbo Namarraa Bulii ibsa miidiyaalee biyya keessaatiif kennaniin paartiin keenya qaamni hidhatee jiru qawweedhaan biyya yoo qabate isarraahis kan qawwee qabu dhufee aangoo fudhata jedhee amanaa jedhan. Kanaaf ammoo qaamni kamuu karaa nagaatiin akka qabsaa'uu barbaanna jechuun dubbatan. Namni siyaasaa waan qabatamaa qabu kamuu fidee haa dhufu kan jedhan obbo Namarraa Bulii nus ni simanna sana booda immoo ummanni ilaalee kan barbaade ni filata jechuun dubbatan. Ammatti siyaasa qawwee aadaa godhachuun sirrii miti jennee amanna kan jedhan obbo Namarraa Bulii biyyoonni faranjii kan guddataniif qawweerraa fagaatanii yaada qofatti cichuudhaani jechuun ergaa dabarsan. Kanaaf ammoo isinis warri qawwee hidhattan qawwee dhiisaa akka faranjii taha jechuun dhaaman yookaan kallattumaan jaalmarroo faanis akka faranjii taha jechuu barbaadaniiti. Obbo Namarraa Bulii itti dabaluudhaan haala jiru kana hordofee waraana kaaba Itoophiyaa karaa nagaatiin akka xumuramu gooneerra jedhan. Kun immoo injifannoo boonsaadha jechuun dubbatan. Gama biraatiin naannoo Oromiyaa keessatti sababa tokko malee waraanni bilisummaa Oromoo ummanni bahee akka hin galle miidhaan inni dhaqqabsiise salphaa miti kan jedhan obbo Namarraa Bulii. Fakkeenyaaf lixa Oromiyaatti daandiileen gurguddaan biiliyoonaan lakkaa'aman qabamaniiru jedhan. Mootummaan maallaqa guddaa baasee piroojektota gurguddaa meeqa hojjechuudhaaf ture garuu sababa naannoo sanatti waraanni bilisummaa Oromoo sochii bal'aa godhuuf tasuma hojjechuun hin danda'amne jedhan. Irra deddeebi'iidhaan shanee balleessineerra balleessaa jirra balleessuuf jirra jechuudhaan kan dubbachaa turte paartiin badhaadhinaa
amma immoo sababa waraana bilisummaa Oromootiin lixa Oromiyaatti hojjechuu akka hin danda'in mirkaneessuu irratti argamti. Obbo Namarraa Bulii itti dabaluun ammatti saayinsiin Oromoo barnoota dhorkanii Oromoo bilisoomsuu waan hojjetu miti jedhan. Uummanni keenya miidhaa waraana bilisummaa Oromoo waan dadhabeef boodarra hiriira ba'uun nagaan akka bu'u gaafate kan jedhan Obbo Namarraa Bulii kana hordofee gareen waboo cinaan tokko galaniiru jechuun yaadachiisan. Waraanni bilisummaa Oromoo galee kun 4,500 akka caalu kan dubbatan qondaalli badhaadhinaa Oromiyaa kun nuti akka paartii badhaadhinaatti qaama galee kana ni galateeffanna ni simannaas jedhan. Nuti ammaas ergaa qabna kan jedhan Obbo Namarraa Bulii warri bosonatti haftan koottaa gala jechuun waamaniiru. Waraana Oromiyaatti gaggeeffamaa jiruun miseensonni keenya nageenya akka bu'uuf lubbuu isaanii wareegaa jiru jechuunis dubbatan. Kanuma gidduutti miseensonni paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa miliyoona 6.6 ta'uu kan dubbatan Obbo Namarraa Bulii miseensota isaanii kana gidduu wal dhibdeen akka jirus ifatti dubbatan. Qondaalli badhaadhinaa Oromiyaa kun miseensa miliyoona 6 gidduu rakkoon jiraachuu ni danda'a kan jedhan Namarraa Bulii namoonni rakkoo ilaalchaa qaban miseensa keenya keessa hedduudha jedhan. Fakkeenyaaf yaa'ii waliigalaa paartii badhaadhinaa gaggeessaa turre dura paartiin keenya gama keessoo taasiseen yoo xiqqaate miseensota paartichaa 16,000 ol kan ta'anii fi rakkoo ilaalchaa qaban of keessaa xarageera jechuun paartiin kun miseensa amanamaa akka hin qabne mirkaneessan. Irra caalaa miseensota keenya diina waliin kan hojjetanidha kan jedhan Obbo Namarraan amma booda garuu keessoo keenya ni qulqulleessina warra ilaalcha garee biraa qaban ni xaragna jechuun dhaadatan. Inumaa miseensota isaanii diina waliin shakkaman akka hidhaa buusan ifatti akeekan Namarraa Buliim. Kana gochuudhaaf qorannaa cimaa keessoo keenyatti geggeessina. Fakkeenyaaf yaa'ii dura qorannaa geggeessineen gara nama 16,000 ta'an sadarkaa adda addaatiin rakkoo dandeettii, rakkoo ilaalchaa, rakkoo ga'umsaa namoota qaban of keessaa calaluudhaaf yaaliin godhamee jira. Gara fuulduraatti kana cimsinee itti fufnee namoota rakkoo adda addaa qaban uummata biratti fudhataman qabnee akkasumas bakka lamatti hojjetan karaa tokkoon wajjiniin hojjetan karaa biraa immoo diinaa wajjiniin hojjetan yoo jiraate uummatatti saaxillee hojimaata keenya giddu galeessa godhannee keessoo keenya kan qulqulleessinu isarra kan darbu yoo ta'e immoo seeraaf dhiyeessinee olaantummaa seeraa kan mirkaneessinu ta'uu isaati. Haalli kun paartii badhaadhinaa gidduu walamantaan dhabamuu kan agarsiisudha jedhame. Oduu biraatiin Ministeerri Muummee Abiyyi turtii 7 hin caalle keessatti yeroo lammaffaatiif naannoo Tigraayitti ammaas qaamonni waraana barbaadan jiru jechuun sodaa qaban ibsan. Kaleessa galgala ergaa afaan Tigreetiin dabarseen Ministeerri Muummee Abiyyi sodaa hamaa dhimma waraana Tigraay wal qabatee akka qabu katabaniiru. Naannoo Tigraayitti guyyaa yaadannoo gurraandhala 11 yookaan yakkaatitii 11 kabajamaa jiru ilaalchisee ergaa kana dabarsan. Bulchaan Itoophiyaa ummata Tigraay hundaan baga gurraandhala 11 geessan kan jedhan Abiyyi guyyaan kun isiniif guyyaa addaati jechuun jajaniiru. Ergaa isaanii yoo jalqaban bulchaan Itoophiyaan biyya seenaa bal'aa qabdu ta'uu ibsuun weerara alagaa cimaa hunda ofirraa ittisuu biyya dandeesseedha jedhan. Hooggantoonni biyyattii hoogganuudhaaf carraa argatan hundi abbaa biyyummaa eeguu irratti ejjennoo hin raafamne akka qaban kan himan Abiyyi Ahmad haa ta'u malee dhimmoota biyya keessaa keessattuu dimokiraasii, bulchiinsa gaarii fi walqixxummaan uummata gaggeessuu irratti hanqina guddaatu ture jedhan. Seenaa biyya keenya keessatti waltajjiin garaagarummaa siyaasaa itti hiikamu hin turre kan jedhan Abiyyi kanaaf ammoo adeemsi garaagarummaa siyaasaa walitti bu'iinsa qofaan yookaan qawwee qofaan hiikuun aadaa siyaasaa keenya jaarraa hedduu ta'e itti fufeera jechuun dhimmi kun Itoophiyaa qoraa akka jiru dubbatan. Waliin ta'anii mari'achuu caalaa qawwee walitti fiiguun aadaa Itoophiyaatti baratameedha jedhan bulchaan Itoophiyaa. Yaadrimeen garaagarummaa siyaasaa mariidhaan araaraa fi waliigalteedhaan furmaata argachuu qaba jedhu yeroo dhiyoo as ballachaa dhufuu kan barreessan Abiyyi adeemsi akkanaa kun yeroo dhiyootti kan mul'atee fi ammaas hojiirra kan jiru ta'uu hubachuun barbaachisaadha jedhan. Mootummaan keenya rakkoo biyya tanaatiif furmaanni marii qofa jedhee hojiirra jira jechuun afaan Tigreetiin barreessaniiru. Kanaaf ammoo uummanni Tigraay haala qindaa'een uummattoota Itoophiyaa biroo waliin ta'uun humnaan gara qabsoo walqixxummaatii fi dimokiraasiitti ka'uu malee filannoo biraa hin qabu jedhan. Abiyyi ergaa afaan Tigreetiin dabarse kanaan waggoota darban keessa garaagarummaa keenya furuudhaaf qawwee filannee erga wal duguunee booda gatii guddaa erga kaffallee booda
gara mariitti deebi'uu dandeenyeerraas jedhan. Kun tarkaanfii galateeffatamuu qabuudha jechuun lola isaa fi wayyaaneen gaggeessan booda marii Piriitooriyaa gaggeeffame nagaa bu'ees galateeffatan. Haa ta'u malee jedhan bulchaan Itoophiyaa ammallee naannoo Tigraayitti fedhiin garaagarummaa siyaasaa humnaan yookaan qawweedhaan hiikuudhaaf yaalu mul'achaa jira jechuun wayyaanee keessa gareen lola barbaaddu akka jiru barreessan. Yeroo kanatti hanqinoota mataa isaa qabaatus fedhii garaagarummaa siyaasaa keenya marii fi waliigalteedhaan furuudhaaf qabnu akkasumas ammoo adeemsa seeraatii fi dhaabbilee babal'isuu keenya ilaaluu qabnaa jedhan. Kana malees gatiin ulfaataan amma dura baafne ni gaha jennee amanuu qabna jedhan Abiyyi. Bulchaan Itoophiyaa torban tokko dura haaluma wal fakkaatuun afaan Tigreetiin ergaa dabarseen naannoo Tigraayitti ammallee qaamni waraana fadhu jira jechuun dubbatee ture. Ammallee kaleessa galgala haaluma wal fakkaatuun ergaa dabarseen naannoo Tigraay irraa qaamonni waraana barbaadan jiru jedhaniiru. Sodaan kun hundi sochii TPLF gareen Dabratsiyoon Gabramikaa'el godhaa jiru hordofeeti. Oduu biraatiin Masriin xayyaara waraanaa Chaayinaa sadarkaa olaanaa qabu bituun Itoophiyaa sodaachisuufi jedhame. Waggoota 14 dhimma laga Abbayyaa irratti wal dhabaa kan jiran Masrii fi Itoophiyaan yeroo dhiyoo as hidhi haaromsaa xumura irra gahuu hordofee dhibdeen jara lamaanii dabaleera. Hidhi haaromsaa xumura irra gahuu hordofee meeshaa waraanaa keessumaa tan gama qilleensaa hedduu bitaa tan jirtu Masriin ammallee xiyyaara waraanaa Chaayinaa guddaa akka bitatte miidiyaaleen Masrii gabaasaniiru. Xayyaarri Masriin amma bittee kun dhuma bara 2024 Ameerikaarraa xayyaara waraanaa bittetti aansee isa guddaadha jedhame. Masriin xayyaarota waraanaa gurguddaa biyyoota garaagaraarraa bitachuu itti fufteetti. Haaluma kana miidiyaaleen Masrii guyyaa kaleessaa gabaasa bal'aa hojjetaniin Masriin xayyaarota lolaa kan Chaayinaa J-10CE dhaloota afraffaa yookaan 4th generation sadarkaa olaanaa kan qabu kan dandeettii gahaa hedduu ta'e qabu haaroo argatee jiraachuun gabaafameera. Maarsariitiin meeshaa waraanaas waliigaltee Chaayinaatii fi Masrii kana mirkaneesseera. Xayyaaronni waraanaa J-10CE jedhamu kun ergama hedduu raawwachuu kan danda'an yoo ta'u misaa'ila qilleensa irraa gara qilleensaatti darbu kan PL-15 jedhamu Beyond Visual Range yookaan ammoo lola fageenya dheeraa gaggeessuu kan danda'u akka ta'e gabaafameera. Kun dandeettii qilleensa Masrii haalaan kan dabaleedha jedhu namoonni siyaasaa Masriitii fi ogeeyyiin dhimma kanarratti yaada kennan kan Masrii. Waliigalteen kun humna qilleensaa Masriitiif haalaan barbaachisaa akka ta'e humni qilleensa Masriitis beeksiseera. Masriin amma dura humna qilleensaa isheetiif xayyaarota jajjaboo Ameerikaarraa bitaa turte. Ammallee ni bitti. Garuu Ameerikaan xiyyaara waraanaa addunyaa irratti jabaadha jedhamu F-16 Masriif hin gurgurtu. Sababiin isaatis Masriin xiyyaara kana yoo argatte Israa'el haleeluu dandeessi jettee waan sodaattuuf Ameerikaan ni dhorkatti. Misaa'illi sadarkaa olaanaa qabu kan amma Chaayinaan Masriitti gurgurte kun meeshaa waraanaa humni qilleensaa Masrii kanaan dura qabaate hin beekne yoo ta'u xayyaarota Israa'el halaalatti rukutuu danda'a jedhu Russian Today. Dhimmi kun Israa'eloota qofa waan yaachisuu miti. Kallattiidhaan Itoophiyaa kan ilaallatuudhaas jedhame. Namoonni siyaasaa Masriitii fi ogeeyyiin Masrii dhimma kana ilaalchisee kaleessa yaada kennaniin Masriin xiyyaara waraanaa guddicha kana Chaayinaarraa kan bitteef tokko nageenyummaa bishaan isii eeggachuu fi jechaa jiru. Akka gabaasaaleen Kaayiroo bahan agarsiisanitti Masriin amma dura hidha haaromsaa diiguudhaaf xiyyaara waraanaa guddicha F-16 hawwaa turte Ameerikaarraa bituuf. Garuu akkuma jalqaba jenne F-16 sodaa Israa'el waliin waan wal qabatuuf Ameerikaan Masriitti gurguruu diddeetti. Xayyaarri waraanaa amma Chaayinaarraa Masriin bitatte kun garuu bakka F-16 gahuu dadhabus yoo xiqqaate bakka isaatti dhiyaachuu ni danda'a jedhu ogeeyyiin. Oduu teenya xumuraaf biyya alaatiin Torontootti xiyyaarri kufee ofirra garagaluus imaltoonni lubbuudhaan oolan. Buufata xiyyaaraa Pearson kan magaalaa Torontootti argamutti xiyyaarri bu'uudhaaf ture kufee erga ofirraan garagalee imaltoonni fi gareen balallii hundi lubbuudhaan oolu hojii gaggeessaa olaanaan buufata xiyyaarichaa himan. Galata qabna, namni lubbuudhaan darbee hin jiru, miidhaa salphaatu dhaqqabe jette hojii gaggeessitu olaantuun buufatichaa Dibooraa Filintiim.
akka suuraa fi viidiyoo miidiyaalee hawaasaa irratti qoodaman agarsiisanitti daa'ima tokkoo fi ga'eessota lama irra miidhaa guddaan gaheeram. Xiyyaarichi ammoo ofirra garagalee cabbii keessa karaa baaxii isaatiin ciiseeram. Xiyyaarichi kochoo isaa yookaan baalli isaa tokko waan dhabe fakkaatam. Xiyyaarri Delta Airlines jedhamu kun Ameerikaa magaalaa Minneapolis irraa ka'uun imaltoota 76 fi garee balaliistota 4 dabalatee walumaa gala namoota 80 qabatee balali'aa ture. Imaltoonni 18 ta'an yaaliidhaaf hospitaala galaniiru. Tajaajilli ambulaansii Ontaariyoo ambulaansota qilleensarraa 3 gara bakkichaatti erguun 2 bakkichatti bu'aniiru. Namoonni miidhaa cimaan irra gahe daa'ima tokko, manguddoo waggaa 60 akkasumas immoo dubartii umriin ishee waggaa 40 akka ta'an ibsameera. Xayyaarri balaan kun irra gahes Delta Airlines kan lakkoofsi balallii isaa 4819 ta'e akka ta'e abbaan taayitaa aviyeeshinii federaalaa ibseera. Imaltoota xiyyaaricha keessa turan keessaa 20 lammiilee Kaanaadaati. Kaan lammiilee biyyoota adda addaatii jette pirezidaantiin daandii qilleensichaa.